Ilma, Anak Pura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamoo abbaa keenya Luboo Zawuduu akkasumas abbaa keenya maqaa keessan kabajuu fi subuutif na oolchu galchaa. Maatii Waaqayyoo, abbootiin, haadholeen, ijoolleen, obbolaawwan dhiiraa fi shamarranii hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyoo jiraachuutiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam ooltani? Akkam yoo nageessani? Ameen. Waaqayyoon eebbisee fi jaallatee guyyaa kana kan nuuf kennee maqaan isaa bara baraan kan galatuu fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Baga gammaddan. Galateeffachuu dhiisanii maal jedhanii Kiristoosi waa'ee mucaa fayyee isaan dinquu dhiise, waa'ee booyyeewwan galaanatti dhidhimanii isaan aarse biyya keenya nuuf deemii jedhan. Maal jedhanii? Biyya keenya gadhiisitii deemii. Waa'ee maaltu nu dhiphisaa? Waa'ee qabeenyaa moo waa'ee fayyinaa? Waa'ee boqonnaa bara baraa kamtu nu dhiphisa? Waa'ee mucaa fayyee isaaniif homaa yoo hin turre. Kiristoos garuu gara biyya lafaa kanaattu kan dhufe qulqulloota garee 99 dhiisee garee tokkicha isa bade namootan barbaachuudhaaf dhufe. Isa Kiristoos fayyise, isa inni jireenya kenne, isa inni qalbii kenne galateeffachuu dhiisaniitu biyya keenyaa mandara keenyarraa nuuf deebii jedhan. Yeroo kanatti mucaan fayyee maal jedhee beektu? Yaa Gooftaa, si wajjinan jiraachuu barbaadaa jedheen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa akka isaatitti sagalee Kiristoos fayyisuu isaa addunyaa kanaaf beenyaa ta'uu isaa akka barsiisan aangoo kenneefi waa'ee kanaaf bakka garaa garaatirraa isaan waamee ture. Namichi kun si duuka bu'uu gaafa jedhunitti garuu lakkii jedhe. Gara mana keetti deebi'iiti. Waan Waaqayyoon siif raawwate isa guddaa kana himi jedhe. Isa Waaqayyoon siif raawwate, dinqii Waaqayyoon siif hojjete kan, fayyina inni siif kenne kan gara mana keetitti deebi'iitiin kan haasa'ii jedhe. Mucaan kunis akkuma Kiristoos jedhee bara jireenya isaa gara mandara isaatti deebi'ee dinqii isaaf ta'e, raajii isaaf ta'e kana barsiisaa lallabaatiin jedhe. Lapheen isaa deebi'e. Maatii Waaqayyoo, lapheen keenya eessa jira? Kiristoos nuuf jecha guyyaa jimaataa gidiraa sana hunda simatee qalbii keenya nurraa mulqamee ture, qulqullummaa keenya nurraa mulqamee ture, Ilma Waaqayyoo jedhamu nurraa fudhatamee ture kan nuuf deebisee galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Ilmummaan keenya nuuf deebi'ee, ijoollummaan nuuf kenname, qulqullummaan nuuf deebi'ee, balballi gaabbii nuuf banamee Waaqayyo wajjin nagaadhaa fi jaalalaan akka jiraannuuf aangoo akkanaa warra qabnu nuti. Egaanii lapheen keenya deebi'ee gaarummaa fi nagaadhaan kan jiraannu Kiristoos waan guddaa inni nuuf raawwate kana ammamiin himaatiin jira. Ammamiin oolmaa Kiristoos nuuf raawwate kana dubbachaatii jirra. Fayyuu keenyaan, jireenya argachuu keenyaan oolmaa Kiristoos nuuf oole kana nuti immoo deebisneetiin maatii keenyaaf barsiisaatiin jirra. Akka inni nuun jedhetti ammoo jiraachatiin jirra. Dhugumaan Waaqayyoon du'a bara baraarraa Si'oolirraa nu booji'eetiin gara jireenya bara baraa gara jannataatti nu deeffateetiin jira. Ergan kana siniif kenne isin ammoo walii keessaniin jaalalaan jiraadhaa. Ani akkan isin jaaladhe isin yoo walii keessan wal jaalattan namoonni biroo barattoota koo, hordoftoota koo ta'uu kanaan beekanii nuun jedhe. Kanaafi oolmaa Kiristoos
walii keenya jaalala waliif qabaachuudhaan kan argisiisuu dandeenyu jaalala ni qabnaaye. Jaalalli keenya oolmaa irratti kan hundaa'e miti. Wal beekumsa irratti kan hundaa'e miti. Kiristoos garuu oolmaa isaa akka dubbannu barbaada. Nama kanaan fayyitee jirtaa kana booda deebiitii gara hojii kee isa idileetti deebi'i hin jenne maal jedheen? Waan Waaqayyoon siif raawwate kana deebiitii barsiisi, deebiitii odeessi jedhe. Kiristoos nu jaallateetu walii keessaniinis jaalala qabaadhaan jedhe. Seerri hundumtuu raajonnis ishee kanaan guduunfamu. Tokkos Waaqa kee uumaa kee gonkuma yaada kee, gonkuma laphee kee, gonkuma humna kee, gonkuma lubbuu kee Waaqayyo kee jaaladhu kan jettuudha. Ajajni isheen hangafti kana. Isheen lammataa ammoo obboleessa kee akka ofii keetitti jaaladhu kan jettuudha. Oolmaa Waaqayyo kan deebisuu dandeenyu walii keenyan wal jaalachuu keenya. Bilaashan gatii malee, oolmaa malee wal jaalachuu keenya. Oolmaa Kiristoos barsiisuu fi dubbachuu agarsiisuudha dandeenya. Jaalalli keenya akkamii? Gatii irratti kan hundaa'e miti? Sababa irratti kan hundaa'e miti? Yeroo tokko maaltu ta'e? Amaatii fi maraatiin wal jaalatan jedhamaami. Akkasii kan odeeffamaati guddaan kan dhageenye. Yeroo kanatti mucayyoonni hin jaalattu haadha abbaa manaa ishee kana. Kanarraa kan ka'e maal yaadde gara mana qorichaa deemtetu qoricha nama ajjeesu naaf kenni jettee. Qorichi kun ammoo suutan malee al takkatti kan nama ajjeesu akka hin taane jetteetiin akkasiin ajajatte. Hakiimni sunis akkuma ishiin jette xiqqeessitee ganama nyaata bareedaa hanqaaquu galgala immoo akkas qixa marqa hojjedhuufiitiin itti firfirsiifi kenni torban 2 booda hin duutii jedheen. Akkasuma qoricha kanarraa fudhattee galtee ganama waan mi'aa gootee itti kennitii fi buna danfistii fi guyyaas akkasuma dhiyeena gootee itti firfirsii kennitii fi torban 2 guutu. Gaafa torban 2ffaa amaatiin sun maal jechuu jalqabde? Intala mucaa kiyyaa jechuu eegalte. Abeet kan akka ishee jira. Akkatti isheen nama kunuunsitu, akkatti isheen nyaata gaarii namaaf dhiyeessitu jettee jechuu eegalte. Gaafa kana hin mararte mucayyoo. Edaan akkanatti na jaalattii duraa'uu jettee akkasittiin maqaa koo kana dhooftii, akkasittiin kabaja koo kana himteeyyuu duraayyuu jetteeti mararamte amma kaachadhaan gara mana qorichaa sanitti deebite. Yaa Dooktor Maaloo, qoricha isa kanaan dura nyaachaa turte kana kan balleessu qoricha biraa naaf kenni. Amaatiin koo akka kana eegee miti isheen nama gaariidha jettee. Maaltu jira wanta arfteenna na jaallatti, na kabajji, maqaa koo gaarummaadhaan kaastii jetteetti miti. Gaafa kana deemitii haadha abbaa manaa kee wajjin nagaadhaan jiraadhu. Durayyuu kanan sii kenne qoricha nama ajjeesu osoo hin taane kan nyaata mi'eessu jedhee. Jaalalli nuti waa'ee maqaa walii kaasuu irratti kan hundaa'e, faayidaa irratti kan hundaa'e. Kiristoos garuu kan nu barsiise akkasitti miti. Kiristoos kan nu jaallate akkasitti miti. Cubbamtoota taanee yeroo jirrutti, du'oota taanee yeroo jirrutti akkasumatti bilisaan nu jaallate. Nuyinis kan nu barsiise bilisaan akka wal jaallannuuf malee faayidaadhaan akka wal jaallannuuf miti. Kanaaf jaalala barsiisuudhaa qabna. Oolmaa Waaqayyoo deebisuudhaaf, oolmaa Waaqayyoo himuudhaaf jaalalaan jiraachuutu nurraa eegama. Oolmaa Waaqayyoo akkamiin himna? Dhiifama waliif gochuudhaan, badii keenyarra waliif darbuudhaan. Kiristoos dhiifama kan nuuf kenne hojii keenyarraa himaati Waaqayyoon, gaarummaa keenyarraati, akka arjummaa isaatti dhiifama isaatiin jireenya nuuf kenne. Dhiiga isaa qulqulluu lolaasee, foon isaa qulqulluus ciccire, qaraaniyoo irratti harka isaa bal'ise nu dhiifama nuuf kenne.
Kanaafi nuti yoo dhiifama waliif ni goona. Egaan Kiristoos maal jedhe? Ani akkan abbaa koo fakkaadhu isin immoo maal fakkaadhaa jedhe? Anaan fakkaadhaa, anarraa baradhaa jedhe miti. Kanaaf nutis ulaagaa malee nama nu balleesse dhiifama gochuufidhaa qabaanne. Nuti akkami nama kanaan dura ni jaalannaa, ni kabajnaa, ulfina bakka guddaa kennuuf tokko gaafa waa nu balleessetti maal jenna? Waan kanaan dura kennineef san fidi qabeenya koo, fidi meeshaa koo, maallaqa irraa qabus fidi, hundumaayyuu fidi. Ani akkanas si se'ee ugguun gatii kana hundumaayyuu sii kaffala jennaani. Waaqayyoon amma balleessine kennaa koo fidi, gurran siif kennes fidi, ijaan siif kennes fidi, miilan siif kennes fidi nuun jedhaa Waaqayyo. Nuti eenyu taaneet obboleessa keenyaa dhiifama gochuuf hidhin? Gulantaa akkamiirra sadarkaa akkamiirra jiraannetti dhiifama gochuu kan dinnuuf? Kanaafi Kiristoos oolmaasaa maaliin mul'isna? Isa nu balleesseef dhiifama gochuudhaan. Kanaafi yaa abbaa keenya jenneetiin yogguu kadhannu maal jenna? Warra balleessineef, warra nu balleessaniif dhiifama akkuma goonu atis dhiifama nuuf godhii jennaami. Waaqayyo irraa dhiifama argachuudhaaf nuti nama dhiisoo, nama dhiifamaa ta'uudhaa qabna miti. Kanaafi oolmaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf oolee obboleessa keenya jaallachuudhaan, obboleessa keenya dhiifama gochuudhaan mul'isna. Yoo akkas ta'e addunyaan maal gooti jedhe? Isin dhugumaan barattoota koo, isin dhugumaan kiristaana ta'uun kan beekamu akkasiini malee maqaatti of waaman qofa miti. Kanaaf maatii Waaqayyoo jaalalaan jiraachuudha qabaanna, dhiifamaan jiraachuudha qabaanna, jireenya bara baraa abdii godhanne ishee sana galuudhaaf ammoo qabsuutu nurraa eegama. Amma namni bu'uurumarraa dogoggoruu maaltu jira? Kiristoos kan nu fayyise du'a bara baraa isa Addaamiin nutti dhufe sanarraa nu qulqulleessee kabaja ilmummaa nuuf kenne. Kanaaf galanni isaaf haa ta'u. Amma ammoo nuti kan irraa of eeguudhaa qabaannu, nuti jabeessineetiin irraa of eeguu kan qabaannu, du'a sababa daddarbuu fi cubbuu keenyatiin nutti dhufurraa of eeguudha qabaannu. Yoo kana goone oolmaa Waaqayyoo dubbanne, yoo kana goone ajaja Waaqayyoo eegaa jirra. Amma namni maal dhibee dhumaa silaa takkan fayyee, silaa takka Kiristoos gatiinaaf kaffalee anarraa qabsuun hin eegamu jenneetiin dogongora akkasii keessa galuudhaa hin qabaannu. Maal jedhe Kiristoos? Hunda isaatiif iyyuu akka gatii isaa, akka hojii isaatti kennuudhaaf gatiin isaa na bira jira. Sababa kanaafan deebi'ee dhufaa jedhe. Kanaaf Kiristoos gaafa dhufu hojiin keenya fuuldura isaatti mul'atu maalidha? Kiristoos gaafa dhufu onnannee isa fuuldura kan nu dhaabsisu hojii akkamii qabna, qulqullummaa akkamii qabna maatii Waaqayyoo. Kanaaf ani takkaas hin fayyiseen jira, akkuma barbaadnan ta'aa jedheetu deemee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Yoo na jaallattan ajaja koo eegaa nuun jedhe miti. Kanaaf ajaja gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan eeguudhaa dandeenyu seera isaatti abboomamuudhaan, kiristaanummaan keenya guddachaati. Akka wangeelli jedhetti kennaa fi beekumsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin guddadhaa'ii jira miti. Kanaaf akka daa'imni gaafa dhalattee waggaa tokko guutuu dubbachuun eegalti miti. Baaba, maama jetti afaan mi'aawaa sanaan. Gaafa sana maatiin hin gammadu moo hin gaddu? Hin gammadu miti. Hogguu ishiin afaan hiikkattu daa'imni hin gammada. Namni arge dubbii afaan ishee dhagahuudhaaf hin jarjara, hin gammada. Garuu daa'imni kun baabaa fi maamaa jechuurraa fooyya'uu yoo baatte, yoo afaan sana hiikkachuu baatte, namni hin gammadaa? Daa'ima koo maaltu argate, ilmoo koo maaltu argate jedhee maatiin hin dhiphata miti, gadda keessa seena miti. Nutis Waaqayyo fuulduratti akkana gaafa gara Waaqayyootti dhufu
gaafa shaakalaa fuuraa eegallu waaqayyoon nutti ni gammada. Garuu jireenya fuurawaa keenya guddina hin qabu yoo ta'e, jijjiirama hin qabu, fooyya'insa hin qabu yoo ta'e, jaalalaan hin guddannu yoo ta'e, dhiifamaan hin guddannu yoo ta'e, ajaja waaqayyoo eeguudhaan hin guddannu yoo ta'e, namnis waaqayyoonis nutti hin gammadaa maatii waaqayyoo. Kanaafiyyuu waaqayyoon gammachiisuudhaan oolmaasa osoo hin irraanfatin miila waaqayyoo mana kiristaanaa jalaa osoo hin fagaatiin kabajaa fi ulfina isaa himaa oolmaa waaqayyoon nuuf oole ragaa bahaatii jiraachuutu nurraa eegama malee takkaan fayyisilaa jenneetiin abdii kutannaadhaan osoo hin taane jireenya bara baraa abdachuudhaan oolmaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachuudhaan jiraachuutu bara kana keessatti nurraa eegama jechuudha. Ajajni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mucaan kanaaf maal ture? Deebitii maatii keetitti waan waaqayyoon siif godhe isa guddaa kana dubbadhu jedhe. Namni lapheensaa deebi'eef, namni lapheensaa mana kiristaanaa keessa jiru, namni lapheensaa fayyisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanu hojii gaariidhaan barumsa qulqulluudhaan waa'ee Kiristoos amma Kiristoos isaaf ibse dubbachaa jiraachuutu irraa eegama. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni haa ta'u. Wasalaatu